waan dandeessaniin akka bira dhaabbattan inumaayyuu daangaan amma daangeffamee hagana buufama jedhame kun sanaa olitti kan darbee Oromoon egaa har'a diinnis firris warri nu ajjeesaa jirus waan daawwataa jiruuf gumaacha kana irratti bakka jirtanitti akka hirmaattan abdii guddaa qabna. Nus immoo isiniin abdanneetu kallattiidhaan Dammaqa jidduutti sirraa fudhadha nama baay'eetu asii na muddaa jira. Hello. Lakkiitti fufi. Ittan deebi'a galatoo. Hello, nan dhagaatti fufa. Uummanni Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiru uummanni Oromoo abbootii qabeenyaa gurguddaa qabna. Wanni kun haga ammaatti birri kuma shakkaa barbaadnee guutamuu akkamitti argate jedhu uummata Oromoo guutuu biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa keessa akkamiin qaba. Namni biyya keessa lubbuu fi dabartee waan kennaa jiruuf jechuudha. Aye. Hello, itti fufa. Nuti akka seenatti Oromoon Siwiilaandii birrii walitti qabnee haala birrii kuma sadii ol kata'uu walitti qabnee jirra. Karaa keessaatiin erguudhaaf jechuudha. Amma kofan jireetti erguudhaaf bakka tokko waan jiruuf birriin kofan jiraaf kaadiritti waan birritti waan guutamee hin jirre jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo Oromoo abbootiin qabeenyaa biyya alaa qabne osoo biyyi keenya ammoo kufaa keessaan ofaatu jennee abdii irraa qabne yoo jirtanii haga ammaa maaliif jirtanii jedhee uummata Oromoo fi uummata Oromoo biyya keessaa dhumaa jiruu fi akkasuma uummata Oromoo hundumaatiyyuu deddeebiin hawwata. Galatoomaa. Okay, sinis hedduu galatoomaa jenna. Hedduu siin jaalannaa inni uummata Oromooti yoomiyyuu inni fi uummata Oromootiif lubbuu keenyallee dabalatanii kennaa dargaggoon Oromoo biyya jirru hundatti jajjabaannee jiru uummata Oromoo fi OMN bira dhaabachuu seenaa hedduu siin jaalanna hundayyuu irra OMN soosoo OMN dhiyaatanis hundumaayyuu. Okay, hedduu galatoomaa gara ittaanuttan darbaa gabaajamtoota daawwattoota keenya gaggabaabsatti yaada keessan nuu kennaa itti fufaa. Hello. 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 OMN ida. Yaada keessan kennachuu hin dandeessu itti fufaa. Hello, sitti natti hin dhaga'ama itti fufaa. Baay'ee gaariidha. Tole. Egaa gargaarsi kun maalidha? Of eeggannoodhaan qaba odeeffannoo tokko sooshaal miidiyaa irratti argisiisee gara ofiiyyootiin gargaarsi kun akka uummata bira gahu waan jedhamu koree dhaabbata tokko jira biyya keessatti. Innaa sun ta'uu hin qabu. Gonkumaa sun ta'uu hin qabu. Koreen mataa isaa danda'e dhaabbachuu qaba. Kallattiidhaan uummata san biraan gahu jechaadha. Tokkoffaan kana lammata immoo uummanni Itoophiyaa keessa jiru socho'aan jiru waan kanarratti baay'inaan hirmaachaa jiru. Innaa uummata Itoophiyaa keessa jirullee gara miidiyaa OMN osoo socho'anii baay'ee gaariidha. Gara biraa yaadni nani qabu miidiyaa OMNdhaan kan nu dhaamuu qabdani yeroo kanatti hiriira bahuun biyya alaa keessatti faayidaa nuuf hin qabu. Qawwee uummata keenyatti bituutu faayidaa nuu qaba. Yaalannis ittinis qawwee malee diina kana ofirraa kaasuu hin dandeenye. Osoo harka uummanni keenya qawwee akka qabaatanii akkanatti dirree gubbaa irratti diinanii dhumanii jechaadha. Hiriira bahuun akkuma jirutti ta'ee garuu irra caala qawwee bituutti osoo xiyyeeffannee baay'ee gaariidha. Jawaar Mahammad Faattis osoo kanarratti osoo sirriitti yaadanni baay'ee gaariidha. Hojiin warri OMN hojjechaa jirtan baay'ee gaariidha. Guddaa galatoomaa itti fufaadha. Isin faana jirra. Galatoomaa. Galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya yaada fuudhuun itti fufaa garuu hundi keessanuu kan isin yaadachiisuu barbaadu yaada keessan otoo nu gabaabsitanii warra kaanis waliin geenya. Hello. Hello.
Dammaqa akkanatti fakkaatutti karaa hedduun telefoonni dhufaa jira waa wal makinatti fakkaata. Hello. Nagama. Nagama. Kallattiidhaan. Ilaaluun jira maqaan kiyya bilisa Oromoon jedhama. Ayyee. Yaa itti jabaadhaa wal gargaarsi itti haa cimu especially wanti nama biyya alaa jiru wanti irraa eegamu doolaara kana walitti buusuudha tumsu nurraa eegama jedha itti haa cimu jedha galatooma. Gaariidha isin gama keessaniin maal gootan amma ammaatti? Yaa kara laman kenne tokko kara girmaa gootamaadhaan dheengadda kara booranaatti ergame sana 200 achi buuse kan ammoo kan har'aa ammoo 100 godheere. Hedduu galatooma. Hedduu fufare yaa galatooma. Hello. Hello. OMN adaka? OMN no. Maqaan kiyya Geetaanaa Bulinaan jedhanii Jarmanii bilbila. Hayyee itti fufaa. Dr. Geetaanaa Bulinaan jedhanii maaliif nama goonu kun emergencyidha nama har'aaf boru galu kun akka maal akkanatti fakkaatutti amma daftanii yookaan dafnee akka kan emergency kun hunduu akka itti fufu biyyatti komiteen ejjetee akka gargaarsa goonutu nurra jira kan itti muufame kan akka inni xiqqas akkasuu no. Haa ta'u hedduu galatooma yaada keessaniif. Dr. Geetaanaa Buliin warra 1,000 kennanii laatam? Sin dhagayeera tarii dammaqaanii warra maallaqa guddaa kennitanii jedhee sin gaafata. Isa kun gaamotii amma kun emergencyidha akka dafee gahuu fi akka gargaarsi immoo itti fufu wanni kun itti fufuutu irra jira. Hayyee haa ta'u gaa hayyee galatooma. Yaanni kiyya kana galatooma. Okay haa ta'u. Egaa dammaqa akkuma sila Jawaar jedheeti isa warra waa gugurdaa kenne maqaa isaaniitu hin beekta. Mee anammoo bakka keenyan si maagati bilbiletti aantu fiddu. Hello. Hayyee amma bilbila sattaanutti fufuutti mee Jawaar ittan sin dabarsa. Ayyee Farhaan gara keetii mee akka mul'ata gama kiyyaa kana amanuu iyyuu dadhabe suuta deemu jira suuta lakkaanaaf fakkaata gama kiyyaan yeroo ammaatti doolaara 20,000 fi 970 jira kafaraan yeroo hunda 2,000 xiqqoo ol siqaa soo gara 2,000 ta'uu danda'a jechuudha akka inni harkaa qabutti itti dhiyaachaa jirra walakkaatti dhiyaachaa jirra tana cufnu malee hirribni illee hanga fedhii dhufe waan irraa hafneef dammaqaatillee mana screen natti mul'atu meeqa kanatti beekee bara 21,000 fi 100 fi wayinaan ja'a Farhaan gara keessaatiin sanii warri gama latest dhiyoo kana kennan ani koministiidha nama hunda ulqixa laala kaapitaalistii amma akka dammaqaatii miti kanatti mul'atu Saamsoon Sabbooqaa doolaara 100 Galaanaa Badhoo doolaara 50 Girmaa Hundee doolaara 50 Bakkalcha Abdoosh 300 Bakkalcha Abdoosh I think obboleessa Muhammad Abdoosh deputy director of OMN fakkaata from Ottawa Canada irraa Gammachiis Raggaasaa doolaara 100 Balaa Guddataa doolaara 50 Arafoo Ibrahim doolaara 50 Yifu Irranaa doolaara 100 Kabbada Mokonnin doolaara 100 Guutamaa Ahmed doolaara 200 itti aansuun kan jiru sittinaan doolaara 50 Andaargeen Gusee doolaara 50 Indaalgaachoo Mojoo doolaara 100 Mitikuu Waaqoo Dosaa doolaara 100 Baddiitti Abbaa Jifaar doolaara 50 Ashim Galgaluu doolaara 200 Amboo Damboobaa doolaara 100 Hamid Gammadii doolaara 100 Yohaannis Fufaa doolaara 100
Tamasgan Irranaa $50, Qaasim Umar $250, Geetaachoo Daadhii $50 hafuurnatti cite ati gurguddaa kee lakkaadhu. Ayyee Jawaar amma lakki hundumtuu garuma keerra kanarra jiranii sappoortii si godhaa jiran na fakkaata. Baay'een egaa Qaasim Omar $250, Hashim Galgaloo $200, Dasii Guyyaasaa $200, namni maqaa isaa ibsuun barbaanne tokko immoo $500, ammas Qaasim Omar yeroo lama galchee $250 walitti $500 jechuudha. Egaa haaluma kanaan ammas haala gaariitti itti fufee jira. Jawaar gadi hin bubbutiin ati akkuma Farahaan jedhe kuma faa gadi butaa jirta garuu kuma 21 ol deemnee gara kuma 22 seenaa jirra. Walakkaatti signee jirra. Asii halkanis dafanii guutanii sattaan irratti mari'anna. Afachoo amma hiree yoonaa kennitanii warra miseensota boordii hirphaa keessaa Dr. Obbo Addisuu Bayyana nama Ooraas hoogganaa turan keessaa naaf dhiyaatu. Dr. Addisuun Obbo Addisuun isiniif dhiyaasa. Obbo Addisuu live jirtu isin dubbisuuf. Inni dhaga'amaa sagaleen? Obbo Addisuu gaamee hirphaa international gargaarsa biyya alaa kan walitti qindeessuudhaaf kan dhaabateedha. Ummanni keenya ganama kana erga sa'aatii lama akkas dura eegalleerraa akka gaariitti deemaa kan jiru gara $22,023 walitti qabanii jiranii. Mee ergaan dhaamsi isin ummata keenya godhaa jirtanii dhaamsa akkamii qabdan ummata akkanatti hirphaa jaarmaa isin hooggantan kana geggeessaa jiru? Oromoo fi Oromiyaa yeroo ammaan tana haala rakkisaa keessa seenaa jiranii kana hubanneerra. Uummata keenya daangaarra jiran baroota dheeraadhaaf hidhattoota bulchiinsa Somaalee Itoophiyaatiin ajjeefamaa fi buqqaafamaa turanii. Amma immoo duula ifa ta'een liyyuu poolisiin bulchiinsa Somaalee Itoophiyaatiin weeraramaa fi bulchiinsa Oromiyaa jedhutti daangaarraa qofa kan waggaa lamaan darbe keessatti gara 400,000 buqqa'ee jira. Amma immoo bultii 9 darban kana ammoo rakkoo dhaga'amaa fi suuraadhaan deeggaramee sabaa himaalee adda addaa irratti kan argaa jirru. Uummatni Oromoo naannoo bulchiinsa Somaalee Itoophiyaa baroota dheeraadhaaf jiraataa turani. Kumaatamaan kan lakkaa'aman qabeenya achitti baroota dheeraadhaaf horatan sarbamanii ajjeefamaa, reebamaa fi doorsifamaa naannoodhaa ari'amaa jiran. Gochaan suuraalee dhaan deeggaramee sabaa himaalee irratti ilaalamaa jiru hedduu nama suukanneessa. Yeroo rakkina cimaa kana keessatti uummata keenyaaf birmachuun dirqama Oromummaa fi lammummaa nurraa eegamuudha. Kanaaf hirphaa internaashinaal herreega baankii banee jirutti birmannaa fi arjoomina keessan akka mul'istan kabajaadhaan isinitti iyyannaa kan jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Obbo Addisuu galatooma dhaamsa keessaniif isin gaama baroota nama qabsoo kana keessa waggoota 50-40 ol turedha. Baroota 1980 keessa yeroo uummanni keenya keessattuu gara Sudaanitti baqataa turetti nama Oromoo Relief Association geggeessaa turedha. Boodas baroota 90 keessa yeroo rakkoon baqaa kun akkanatti dhufetti hojii gargaarsaa kan nama hojjetaa ture. Ammas warra hirphaa dhaabee boordii keessa jiru keessaa mee ummata keenya kan qeerra isaatirraa dhiibamee akkuma sirree hojjetanitti yeroo dheeraadhaaf bakka turan irraa dhiibamee Oromiyaatti dhufaa jiruun dhaamsa akkamii qabdan dhaamsa jajjabeessaa akkamii qabdani
akkasumas immoo ummata keenya kan Oromiyaa kan obboleeyyan isaa kun itti dhiibamee itti deebi'aa jiruuf dhaamsa akkamii qabdanii ummata biyya alaa nuti keessa jirru kanaafoo dhaamsa akkamii qabdan qaamota sadeen kana warra buqqa'ee baqatee dhufaa jiru akkasumas kan daangarraa baqate tokko lammaffaa immoo ummata keenya kan isaan keessa qubachaa jiran kan isaanis gargaaraa jiru kana sadaffaa akkasumas immoo kan warra biyya